Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan yookaan kan dhaggeeffachaa jirtan OMS'dhaan oduu ho'ituu fi belbeltuu qabnaa hanga dhumaa nu wajjin turan affeerraa keenya. Waa'ee obbo Lammaa Magarsaa irraa yeroo kaanu waa'ee obbo Lammaa Magarsaa ammas wanta nama abdii namatti horuu fi wanta biyyattii keessatti gahee guddaa taphatuu fi siyaasa biyyattii gara fuulduraatti deemsisuu fi uummata Oromootti abdii horu dubbachuun afaan damma godhee ammas dubbii isaa itti fufee jira. Akka inni jedheen sagaleen bahee dubbatetti obbo Lammaa Magarsaan an kanan ergameef kan na ergates kanan ergameefis ummata Oromoo fi Oromiyaadhaaf jechuun afaan guutee dubbachuu jalqabee jira. Kana jechuun an ummata Oromoof hin du'am, ummata Oromiyaaf hin du'am, biyyattii Oromiyaaf hin wareegama jechuun afaan baasee dubbachuusaa itti fufee jira. Obbo Lammaa Magarsaa jechuun nama yeroo duraatiif bara 2018 keessa Abiy Ahmed gara aangootti fidee biyyattii kana gaagama guddaarraan gahaa turee fi akkasumas immoo yeroo biyyattii keessatti rakkoon uumame kan gabbahee furuudhaan afaan damma godhee kan dubbachaa ture obbo Lammaa Magarsaati. Obbo Lammaa Magarsaa jechuun paartii Biltsiginnaa keessatti nama gahee olaanaa taphachaa turee fi abbaa falaasamaa ida'amu kan jedhu kan fidee Dr. Abiyyitti kennee Lammaa Magarsaa akka ta'e hundumti keenya ni beekna. Rakkoon amma biyyattii keessatti wal xaxee adeemaa jiru karaa Lammaa Magarsaa baaseen akka ta'es uummanni guutuun ni beeka. Garuu Lammaa Magarsaa erga Abiy Ahmed aangootti ol harkisee ol fidee garuu Lammaan siyaasa biyyattii keessaa dhiibamee amma moggaatti bahee jira. Lammaan maaf akka bahee hin beektu, Lammaan maaliif akka dhiibame hoo namni beeku jira kan jedhu hunduma isaa arganneerraa waan inni beefis beekneerraa hunduma isaa akka jiruun of harkaa qabna. Hundumti keessan hanga dhuma nu dhaggeeffadhaan affeerraa keenya jenna. Obbo Lammaa Magarsaa amma akka dubbataa jiranitti sagaleen xiqqoon kan bahee dhageessifame nuti kan ummata keenyaa fi nuti kan Oromiyaati. Oromiyaatu nu ergate, Oromiyaadhaaf ergamne, kan nu ergate immoo ummata keenya jechuun gabbahee dubbataa ture. Yoo nu dhukkubee fi yoo nutti waa ta'e nuti yoo waa taane biyya keenyaa fi ummata keenya nutti aanaa amma immoo kan nu ergate ummata keenya garuu nuti kan du'unuufis kan wareegamnuufis kan qalbii dhabnuufis kan cabnuufis kan dhiibamnee siyaasa guutuu keessaa baane sababa ummata kanaatiif jechuun afaan guutanii dubbachuu jalqabaniiru. Obbo Lammaa Magarsaan abbaan falaasama ida'amuu isa jalqabaa abbaa Abiy jechuun kan danda'amu biyyattii keessatti waraana TPLF akkasumas immoo murna TPLF cabsuudhaan Lammaa Magarsaa nama adda duree ture. Lammaa Magarsaa yeroo biyyattii keessatti rakkoon adda addaa gahem uummata Oromoo fi Abiyyiin yeroo walitti bu'an gabbahee kan jalqabaa fi afaan damma godhee kan miidiyaatti gabbahee dubbatu Lammaa Magarsaati. Uummanni Oromoo hojii Lammaa Magarsaa hojjetaa ture sana guutummaan guutuutti aarii waan irraa qabuuf Lammaa akka diinaatti ilaaluu jalqabeera. Dhugaadhaan uummatni biyyattii keessa jiru uummanni Oromoo harki jaatamni uummata Oromooti. Uummata Oromoo irratti balaan yeroo geessifamu Gujii, Booranaa fi Jimmaan, Wallaggaa fi Shawaa, Arsii, Baalee, Harar sun jedhan balaan gurguddaan irra gahaa ture. Amma immoo gara Wallootti kan fullaasee balaa ciccimaa geessaa ture mootummaan Biltsiginnaa sababa Lammaa Magarsaa harka kennee yookaan immoo sababa Lammaa Magarsaa ankooti namni kun kooti jechuun Abiyyi gara ofiitti fideem abbaa falaasama ida'amuu godheem nama cimaa bara 2018 godhee muuduu isaatiin balaan gurguddaan nutti dhufuu isaa uummanni guutuun beekam. Amma garuu miidhaan gurguddaan akka Lammaarra gahaaruu fi Lammaan akka moggaatti dhiibamee jiru akkasumas immoo akka siyaasa keessaa baafamee jiru akka waa'ee uummata Oromoo hin dubbanne waa'ee uummata Oromoo yoo dubbatte akka ajjeefamuu fi akka hidhamu akkasumas immoo akka balaan gurguddaan irra gahuu gabbahee dubbachaa jira. Lammaan maaf akka jedheem Lammaan maaf kana dubbateem tarii ni sobaa tarii immoo uummata kana afaan qabachiisuu fi akkuma barame afaan damma godhee uummata kana tasgabbeessuu barbaadeeti kan jedhu gaaffii nutti ta'ee jira.
Lammaa Magarsaa bara sanas ta'ee bara kana wanti inni uummata Oromoof gaarii godhe hin jiru jechuun ni danda'ama. Lammaa Magarsaa bara sirna Abiyyi Ahmad bulchu kana keessatti badhaadhina jedhee maqaa damma mi'aawuu fi damma bareedu akkasumas immoo namatti tolu baay'ee namatti tolu baasee badhaadhina jedhee mootummaa biltsiginnaa jechuun mootii tokko uumee jira. Garuu yeroo sanatti Lammaan akkuma Abiyyi amane Abiyyiinoo maaf amanuu dhiisee isa jedhu gaaffii nuti ta'ee jira. Abiyyii fi Lammaan wal dhabdeen isaanii maal akka ta'e namni hamma yoonaa bare hin jiru. Lammaa fi Abiyyiin Lammaan erga mootummaan naannoo Oromiyaa irraa kaafamee obbo Shimallis Abdiisaa irra kaawamee maaltu hojjetame? Lammaan maaf kaafame? Badiin Lammaa maali isa jedhu amma yoonaa gaaffii uummata Oromoo ta'ee jira. Lammaan akka duriillee miidiyaatti ol bahee uummata kana tasgabbeessuu yaalee hin beeku. Garuu biyyattii keessatti balaan gurguddaanii fi rakkoon gurguddaan akka uumamaa jiru uummanni guutuun quba ni qaba. Addunyaan wanta kana ija akkamiitiin akka ilaalaattu fuulduratti waan odeeffanne isiniin geenyaam. Ammaaf obbo Lammaa Magarsaa tarii ni hidhamanii kan jedhu uummanni guutuun haasa'aa jira. Lakkii hamma yoonaa hin hidhamne. Garuu hidhaan hidhamee jiru hidhaan mana keessaa ta'uu hundumti keenyaa ni beeka. Hidhaan miidiyaarraa achi fagaachuu akka ta'e hundumti keenyaa ni beekna. Gariin gara Ameerikaa deemee barumsaaf akka barataa jiru dubbata. Gariin immoo biyya keessatti dhokatee akka inni shira xaxaa jiru hundumti nama dubbachaa jira. Lammaa Magarsaa shira kana ni xaxaa jettanii ni yaaddu? Eeyyan kan jedhus ni jira. Lakkii Lammaan uummata Oromoo kan hin ganu kan jedhus ni jira. Lammanuu kan hin fudhanne ni jira. Tarii Lammaan shira xaxuun tokkoffaa akka ta'e hundumti namaa ni beeka. Lammaan garuu kan inni har'a gabba'ee dubbate nuti kan ergamneef uummata keenyaaf kan duunuufis uummata keenyaaf Oromiyaa fi Oromoo malee waan qabnu kan kana booda kanan hojjedhuufis uummata Oromootiin kan itti hojjedhus Oromiyaa fi diina koo dura nan dhaabbadhaa uummata kana nagaasaa nan eeskisa jechuun gabba'ee dubbachuu jalqabeera. Kana keessatti obboleessi isaa yookaan waa'ellisaan Dr. Abiyyi Ahmad maal jedha kan jedhu gara fuulduraatti qabannee dhiyaannaa akka nu hordoftan affeerraa isiniif goona. Hundumti keessan akka nu hordoftan affeerraa isiniif goona. Wantoota gurguddaa qabannee dhufaarraa gara fuulduraatti waan gurguddaatu ta'uuf deema. Abiyyii fi Lammaan akkamitti jiru? Abiyyii fi Lammaan maal waliin jedhanii? Balaan Abiyyii fi Lammaa gidduu jiru maal akka ta'e qabannee isiniif dhiyaannaa. YouTube chaanaalii keenya kana subscribe gochuun nu hordofaa jenna. Miidiyaan OMS yeroo hundumaa haqa uummataa baasee dubbachuun of duuba hin deebi'u. Galatoomaa horaa